أول ننسى ورد أنا بالكون أجد مبرش إنك ننسى ورنا أتيني ويه Fatuko baga gammadee congratulations jedhe gammachuun kee gammachuu keenya guddaa tokkoon gammadee yaane fuuluma kee ilaaleen baay'ee gammadee uummanni dammoo warroonni bira dhaabbattanis guddaa galatoomaa isin ani baay'ee saffoo gochuuf yaada gaarii qabu adabbii wayinarra kaa'ee ture san akkaawuntii kana kinoo kaleedhamoo dheengaddan banadhe sanii fi humaallee si gochuu hin dandeenye garuu jaalalaa fi kabajaa ati nuuf qabduuf guddaa galatoon bareedu osoo ati akkas jettee waan tokko fuula kee of jibbisiiste nullee baay'ee miira keessa gala turre inna amma dammoo fataa jettee nu gammachiistee gammachuun kee gammachuu keenya waan ta'eef guddaa tokko si kabaja guddaa si jaaladha baga guyyaa kanallee geesse baga kana rangadi bu'a asumaan jechuudha silumaa wanta ni barbaadu ichifatamu ichifachuu miti akka gargaartee gara biyya sadaffaatti baatuu fi waan ta'eef dhugaa dubbachuuf akkasitti gammadde akkuma gammaddee seentee gammachuudhaan fixuun kee ana tokko iddoo tokko natti tole waan ati boossee yeroo ichifatamtu garuu dhugaa rabbii adda baay'ee tokko si dinqisiifadhe hedduu tokko jechuudha galatoomi fuula kee ifaan dhuftee fuula ifaan deebite iluu ati immoo rabbiin darajaa kan kee ammallee ol siifa fuudhu ishii galatoomi wallaahi obboleettii keenya bira nu dhaabbachuu keetiif jecha siif hin qabu rabbii yaada kee muraada kee siif haa guutu bakka ati jirtu hundatti. Galataan, thank you. Oh, seennu kana gaafate akkaawunti eegume. Ammallee waaqayyoo yaada kee galmaan siif haa ga'u. Innaa abshiraan duraa illeessi wajjin bareedduu qoonu jiraadhu sin jenna. Kanumaan dhaammachuu barbaade guddaa galatoomaa isinillee hundi keessanuu warri faana dhaabattanii naaf jajjabeessan. Dhugaanillee yaadeen ture sila fatuun maal taate har'a kana kaawwattee dhufteere yaa rabbiin jedha. Lakka fatuun wanti itti dhagaame anallee natti dhagaame dhugaa guddaa tokkoon miira keessa galee jechuudha yeroo ishin akkas jettu. Innaa guddaa tokko galatoomaa isiniin jedha fatuu koonuuf jiraadhu bareedduu nama nagaatti naaf bulaa guddaa jiraadhu galatoomii bareedduu koo anillee sin jaalladha anaa ol immoo rabbiin si haa jaallatu bareedduu koo. Assalamu alaikum fatuu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah warri haasoftan immoo gadhiisa. Jirta akkasii nama baga gammadde yaada namni hundi dubbate yaada adda hin qabu akkuma ati beektu amma dura haasaa turre. Baga gammadde ilwaati sinuuf galatoomi gammachuun kee waan guddaadha baga gammadde jecha biraasiin qabu baay'ee waan nama boonsu rabbiin ammoo waan yaaddee kaayyoo kee galmaan siif haa ga'u si jedha si bukkee jira fatu abshir jedhu inshaallah. Gadi bu'aa itti tolu ulfaadhuu keessaan hidhuu sin qunnama shanillee galatoomii abshir ishii si wajjin jirra ammati bakka yaadde geessu abshir.